Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraan hordoftan maratti isin qaqqabu. Kun sagantaa Finfinnee Maltiimiidiyaan mata duree fakkeenya gaarii jedhuun qopheessee isiniif dhiyeessudha. Sagantaa keenya irraatiin seenaa weellisaa gameessa Oromoo tokko qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Namni kun ogeessa muuziqaa Oromoo, dandeettii muuziqaa isaa, dandeettii namoota akka weellisaa, qindeessaa muuziqaa Liyoonel Riichii fi bara 1960moota keessa mootii gosoota muuziqaa mootaaf sooloo jedhamuun kan beekamu Maarvin Gaye qabu inni dhuunfaa isaatti walitti hidhuun qabaachuu kan danda'edha. Waggoota kurnan hedduuf shamarran akkamittiin jechoota jaalalaan faarsuuf miidhagsuu akka dandeenye hedduu keenya barsiisee dhalootarraaf kan nu dura ture sirboota isaatiin bu'aaree kan shubbise halluun sagalee qooqa isaa keessaa ba'u kanneen afaan inni ittiin sirbuuf jechoota inni jedhu hin dhageenye kumaatama qalbii fonnee booji'ee muuziqaan afaan addunyaa ta'uu isaa sirboota isaatiin dhugummaan mirkaneessuu danda'eera. Inni qorsa furgiggifamaadha. Eeyyeen qorsa furgiggifame yeroo agarrutti osoo hin beekin humna addaatu keessa keenya keessaa dhiibee ba'uun akka nuti battaluma sana wanta agarree hin boojamne boquu samiitti ol qabanne hanga inni furgiggifame ifti isaa ija duraa nu badutti ilaalla. Ija keenya duraa badees waan deebee dhufu nutti fakkaate morma samiitti ol qabannee yeroo xiqqoofis ni turra. Eegnee achumaan yoo hafus hafuura uumaaf uumama wal agarsiisu hafuura dheeraa akkuma baafan hunda sagalee weellisaa kana keessaa ba'u meeqan keenya akka daa'ima kaasuu haadhaa keessa tururfamuu nu ururseera. Meeqan keenya kallattii nuti uumaaf uumama ittiin hubannee hin beekneen jechooti isaa akka nuti uumaaf uumama dinqisiifannu nu taasiseera. Meeqan keenya jaalalaan wal nu hammachiiseera. Meeqan keenya eenyummaa keenya akka barnu nu taasiseera. Sirboota jaalalaa isaatiin shamarree ijaan argine hin beekne suuraa ishee sammuu keenya keessatti uumnee akka jaalala yaadaan galaana jaalalaadhaan nu taasiseera. Onnee meeqan keenyaatti miira gootummaa uumuu danda'eera. Hokkara malee quba harka isaa ribuu gitaaraa boosisaniin qabsoo bilisummaaf taasifamu finiinseera. Kanneen sababa garaa garaatiin biyyarraa godaanan addunyaa yaadaan samii qaxxaamursiisee yaadaan galaana ceesisee gaara baasee buusee dirree qaxxaamursiisee qe'eetti dhalatanii guddataniif ooriyuu keessa deemsisee gaaddisa muka qabdoof jalataan jala teessiseera. Walumaa galatti inni waamicha isaa ganamaa fi kennaa uumaan isa badhaaste wal qabsiisee wantoota kanneen biroon hin hojjenne qofaa isaa hojjechuu danda'eera. Tarii duumessi yookaan ifti aduu ifa urjiiwwanii golguu danda'a ta'a. Urjii bakkalchaa kana garuu bakkaaf haalli akkasumas yeroon isan daangessan. Namni kun eenyu jedhee osoon isin gaafadheeti haalaan bakkaan akkasumas yeroo garaa garaa keessa jiraattanis illee wal faana maqaa isaa ol kaaftanii namni kun Alii Birraa akkasiin naan jettan shakkii hin qabu. Aliin weellistoota biyya Itoophiyaa yoo sadarkaa hojii muuziqaatiin tarreessine kanneen adda durummaan tarreeffaman keessaa isa jalqaba duraati. Aliin sirboota afaan Oromootiin alatti afaan Somaaleetiin, afaan Adareetiin, afaan Affaariitiin, afaan Arabaatiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Ispeenii fi afaan Ingiliffaan sirbuu danda'eera. Gosoota meeshaalee muuziqaa garaa garaa haalaan miidhagsees ni taphata. Barreessaa yeedaloo fi jalqaba bara 1950moota irraa eegalee gosoota muuziqaa reegee, jaazii fi rookii jedhaman sirboota aadaa waliin qindeessees taphachuu danda'eera. Aliin yeroo weellisutti keessumaa daran kan ittiin beekamu afaan Oromootiin yeroo taphatutti afaan Oromoo beekuunis ta'e ergaa isaa hubachuun osoo hin barbaachisin miira addaatiin isaa waliin imaluunis ni danda'ama. Alii Birraa akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1948tti abbaa isaa Mahammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Alii irraa baha Oromiyaatti magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatee guddate. Abbaa fi haati isaa Aliin dhalatee waggaa 3tti addaan ba'an. Aliin sana booda abbaa isaa biratti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa mana barumsaa Arabiffaa galee afaan Arabaas barateera. Sana boodas mana barumsaa seenee hanga kutaa 6tti barachuu danda'eera. Hojiiwwan muuziqaa Alii Birraa kanneen afaan Oromoo beekaniin kanneen hin beeknee fi lammiilee biyya biroo kanneen yeedaloo inni ittiin taphatullee hin beekne biratti daran jaallatamu. Sababi isaas Aliin yeroo yeedaloo isaa hojjetutti dhaloota bara isaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuun olitti dhaloota itti aanuuf akka ta'utti hojjeta ture. Hojii kanas tiyuunii iskeelii muuziqaa peentaatoonik jedhamu irraa gara iskeelii daayitoonik jedhamutti ol butuun hojjeta. Akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1963tti magaalaa Dirree Dhawaatti dargaggoonni dandeettii muuziqaa qaban walitti dhufuun yeroo jalqabaatiif meeshaa muuziqaa ammayyaatiin hojiiwwan muuziqaa afaan Oromoo hojjechuuf gurmaa'an. Gareen muuziqaa dargaggoota Dirree Dhawaa kanaan gurmaa'e jalqaba irratti urjii bakkalchaa jedhama ture. Haa ta'u malee garee muuziqaa kanaatiif gargaarsi maallaqaa fi meeshaalee namoota dhuunfaatiin taasifamaaf ture. Kanarraas kan ka'e maqaan isaa ganamaa urjii bakkalchaa jedhamu gara Afran Qallootti jijjiiramuu danda'e. Afran Qalloo jechuun ala Oromoo ilmaan baarentummaa yookaan bari'aantuuti.
kan baha Oromiyaa Harargee keessa qubatee jiraatu jechuudha. Afran qalloo yeroo jennu afran ilmaan qalloo jechuu keenya. Isaanis Daga, Obborraa, Alaa fi Baabilleedha. Ilmaan qalloo afran kunneen yeroo waamaman afran qalloo jedhamuun waliin waamaman. Gama biraatiin immoo afran qalloo jechuun akka uummata bal'aa jechuuti. Abbootiin keenya uummata addunyaa guutuunuu afran qalloo jedhanii waamu turan jedhama. Afran qalloo akka jaarmee hawwisootti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sirna garboomfataa mootummaa nafxanyaa Haayila Sillaasee mormuu eenyummaa Oromoo addunyaatti ibsuu fi aadaa Oromoo guddisuuf kan bu'uureffamee gadi dhaabbatedha. Namoota hawwisoo kana keessa turan keessaa beekamoon hedduudha. Artistoota hedduutu bu'uura jaarmayaa afran qalloo keessatti biqilee Oromiyaaf firii gaarii ta'uu danda'e. Isaan keessaa aartii Oromoo sadarkaa addunyaatti kan mul'ise beekamtii Oromoo fi kennaa isaa isa sirrii akkasumas ofii isaallee kan argate tokko weellisaa keenya jaallatamaa fi kabajamaa Dooktar Artiist Alii Birraati. Akkuma garee ispoortii garee muuziqaa urjii bakkalchaas ramaddii A fi B jedhamu qaba ture. Aliin ramaddii B keessa kan ture yoo ta'u maqaan ramaddii kanaas Hiriyyaa Jaalalaa jedhamuun waamama ture. Garee Hiriyyaa Jaalalaa jedhamu kanaa waliin gara ji'oota 6 erga hojjeteen booda gara garee Aatti ce'uu danda'e. Bara 1963 Aliin hojii muuziqaa isaa jalqabaa Birraa Dhabaree Ilillii Urgootti jedhu garee baandii muuziqaa ammayyaa afaan Oromoo isa jalqabaa kan ta'e afran qalloo waliin hojjete. Guyyaan isaas guyyaa ayyaanni Iid al-Fitrii itti ayyaaneffamu ture. Aliin hojii isaa jalqabaa kanaan onneef qalbii kumaatamoota booji'uus danda'eera. Kana malees hojiin isaa jalqabaa kun maqaa Alii Muhammad Muusaa Ganamaa gara Alii Birraatti akka jijjiiramuufis ka'umsa ta'eera. Sababi isaas yeroo sanatti miseensonni baandii afran qalloo maqaan isaanii Alii ta'e Alii Shabboo, Alii Ahmad Alii yookaan Alii Tuchee fi Alii Muhammad turan. Alii isa tokko Alii isa biraarraa adda baasuuf jedhame hojii isaa jalqabaa Birraa Dhabaree Ililliin Urgootte jedhurra jechi Birraa jedhu fudhatamuun Alii Birraa jedhamee waamamuu eegale. Boodas Birraan akka maqaa abbaa isaatti fudhatame Alii Birraa jedhame. Aliin paaspoortii fi waraqaa eenyummaa isaa irrattis Alii Birraa jedhamee barreeffama. Addunyaanis maqaadhuma kanaan isa beekti. Alii Birraa miseensota jaarmee hawwisoo afran qalloo keessaa umuriidhaanis isa xiqqaa ture. Xumura bara 1963tti Alii Birraa fi hiriyoonni isaa hojii muuziqaa hojjechuuf gara Jibuutiitti imaluuf jedhanis eeyyama dhorkataman. Haa ta'u malee yeroo sanatti ijoollee Dirree Dhawaatiif gara Jibuutiitti imaluun salphaa waan tureef Alii fi hiriyoonni isaa gara Jibuutiitti imaluun isteedemii Jibuutii keessatti hojii muuziqaa isaanii dhiyeessuu danda'an. Hojii isaanii kanaanis dargaggoota Jibuutii kanneen jaalala muuziqaa qaban hedduudhaaf fakkeenya gaarii ta'uu danda'aniiru. Naannoo ji'oota afuriitiifis Jibuutii turuun gara Dirree Dhawaatti deebi'an. Alii fi hiriyoonni isaa baaburarraa bu'anii meeshaa isaanii mana kaachuun gara riistooraantii Hashiim jedhamutti imaluun laaqana nyaatanii yeroo ba'anitti humnoota poolisiitiin qabamanii hidhaman. Mana murtiitti osoo hin dhiyaatinis hidhaa keessa naannaa guyyoota 48tiif akka turan seenaan isaanii ni mul'isa. Haa ta'u malee gaaffii fi komii maatiin isaanii dhiyeessaniin yeroo sanatti bulchaa naannoo Harargee kan ture Jeneraal Tasfaayee Gabree Alii fi hiriyoonni isaa akka isaaf dhiyaatan ajaje. Yeroo sanatti Aliin umuriin isaa 15 ta'aa ture. Kanarraas kan ka'e bulchaan kun kan xiyyeeffate Alii Birraa irratti ture. Sababi isaas himati isaan irratti dhiyaatee ture akkana jira ture. Gara Jibuutiitti imaluun hojii muuziqaa hojjetaniin mootii Itoophiyaa kan ta'e Haayila Sillaasee arrabsuun maqaa xureessaniiru. Kanaaf hidhamtoota siyaasaati kan jedhu ture. Haa ta'u malee Jeneraal Tasfaayeenis akkamiin mucaa daa'ima kanaan hidhamaa siyaasaati jettu jechuun poolisoota sanatti dheekkamuun akka gara Dirree Dhawaatti deebifaman ajaje. Alii fi hiriyooti isaas gara Dirree Dhawaatti deebi'uun torban 3 oliif erga hidhamanii booda bilisaan gadi lakkifaman. Turtii ji'oota afuriitiin boodas Alii fi hiriyooti isaa qabamanii mana hidhaa Awuziin jedhamu kan Hararitti argamu seenuun naannoo ji'oota 2tiif hidhaman. Ammas gaaffii fi komii maanguddootaa fi maatii isaaniitiin akka gadi lakkifaman ta'e. Haa ta'uyyuu malee Dirree Dhawaa keessaa akka hin baaneef adabbii dhorkaa sochiitu isaan irratti darbe. Yeroo mara ganama sa'aatii 3tti waajjira poolisii Kaziiraa jiru deemuun akka mallatteessaniifis itti murtaa'e. Gara waajjira poolisii kanaatti marmaaruunis ji'oota 8tiif mallatteessaniiru. Alii Birraa waxabajjii 19 bara 1966 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha Dirree Dhawaa irraa gara Finfinneetti male. Aliin gara Finfinnee erga dhufeetiin booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa hoogganaa waraanaa nama naannoo Harargee ta'e Jeneraal Xaayiriitiin Orkeestiraa Kubur Zabanyaa jedhamutti qacarame. Aliin jala bultii bara haaraa Itoophiyaatiif sagantaa muuziqaa galma lidataa kan Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6tti argamu keessatti qophaa'e irratti hojii isaa jalqabaa akka hojjetuuf waamame. Garuu osoo darabeen isa hin qaqqabin sagantichi waan xumurameef hojii isaa osoo hin dhiyeessin hafeera.
Kanarraas kan ka'e hojii isaa ayyaana masqalaa irratti akka dhiyeessuu itti himame. Ayyaana masqalaa irrattis waltajjii giddugala Siniimaa Raas jedhamutti qophaa'e irratti sirba isaa si jaallee jaalalamiimaa jaalalti ta'e deema deema dawaa koo harma adeema dawaa koo harma jedhu dhiyeesse. Hojiin isaa kunis daawwattoota bakka sana turan biratti daran ajaa'ibsiifamuuf jaallatamuu danda'eera. Aliin yeroo miseensa garee muuziqaa Kubur Zabanyaa turettis sababaa garaa garaatiin akka hidhamee fi miindaa dhorkatamee ture seenaan isaa tokko tokko ni ibsu. Lillii Maarqos ammoo barreeffama ishee waa'ee seenaa jireenya Alii Birraa irratti barreessite keessatti waa'ee dhimma kanaa fi qabsoo Alii Birraan hojiiwwan muuziqaa isaatiin sirna cunqursaaf garboonfataa bara sanaa irratti geggeessaa ture ilaalchisuun akkana jetteetti. Aliin mooticha Haayile Sillaaseef hin sagadu inni nama jechuu isaatiin orkestiraa kana keessaa ari'atame. Yeroo sanatti Aliin tasuma badii hin raawwanne. Ta'us bara sana afaan Oromootiin sirbuun akka siyaasaa fi seeraalummaatti lakkaa'ama ture. Haa ta'u malee Aliin yeroo mara hojiiwwan muuziqaa isaatiin qabsaa'aa ture. Dandeettiif ga'umsi inni ittiin sirbu daran guddachaaf bishaachaa innaa dhufuttis walaloon Alii dhimmoota akka sirna cunqursaa warra fiwudaalaa akkasumas warraaqsa bara 1974tiin booda immoo dhimmoota wal qoqqooddaa yeroof mooraa Oromoo keessatti uumamee ture bilisummaa Oromoo waa'ee gabrummaa fi gochawwan qotee bulaa qe'eef qabeenyarraa buqqaasuuf raawwatamanii fi kanneen kana fakkaatan dabalatee taateewwan siyaasaa jajjaboo ta'an irratti kan xiyyeeffatan ta'an qabiyyeef ergaan walaloo isaa daran gara siyaasaatti jijjiiraman jetteetti. Booda irrattis abbaan isaa gochawwan ilma isaanii irratti raawwataman hubachuun Aliin garee muuziqaa Kubur Zabanyaa dhiisuun daandii baaburaatti akka qacaramu taasisan. Aliin hojjetaa daandii baaburaa ta'uudhaan gara Awwaashiitti maluun hojii humnaa hojjechuu eegale. Haa ta'u malee jaalalli inni muuziqaaf qabu isa hin teessifne. Turtii waggoota 3tiin booda hojii kana gad lakkise. Sirba isaa Awwaash nama hin teessisu jedhu kan hojjetes turtii isaa Awwaashiitiin booda akka ta'ee fi walaloon sirba kanaas kan uummataa akka ta'e Aliin gaaffiif deebii taasise irratti ibseeti jira. Hojiiwwan hedduu Alii Muhammad Birraa hojjete keessaa sirbi isaa karaan mana abbaa gadaa eessa jedhu namoota hedduu biratti ni beekama. Baay'ees jaallatamaadha. Waa'ee sirba kanaa ilaalchisuudhaanis karaa dimokiraatawaa ta'een waa'ee sirba kanaa yeroo haasofnutti nuyi warra cunqurfamootaaf sirni gadaa sirna abbootiin keenya ittiin bulaa turanidha. Sirni gadaa sirnoota Afrikaa keessa turanii fi jiran keessaa sirna dimokiraasii isa jalqabaa fi isa filatamaadha. Waa'ee sirna kanaas akaakaa kiyyaaf abbaa kiyyaan natti himamaan guddadhe. Akkasumas beekumsa xiqqoo qabutti fayyadamee hubachuu danda'eera. Sirbi kun manni abbaa gadaa eessa jedha. Kun immoo waa'ee mirga ofii gaafachuuti. Waa'ee ka'umsa maddaaf bu'uura ofii gaafachuuti. Waa'ee sirna gadaa beekuuf yoo barbaachise seenaa Oromoota akka gaariitti gadi fageenyaan qotuun qoranii sirriitti beekuutu barbaachisa. Kana gochuun kan hin danda'amne yoo ta'e sirni gadaa waanuma akkasumaan odeeffamuu fakkaata. Hundi keenya seenaa mataa keenyaa qabna. Sabni yookaan wanti seenaa hin qabne hin jiru. Haa ta'u malee inni tokko isa tokko irratti dhiibbaa uumuun seenaa isa tokko balleessuuf akkasumas xureessuuf yaaluun tasuma sirrii miti jechuudhaan mootichi muuziqaa Alii Birraan ibseeti jira. Aliin hojii isaa maal jedhanii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii jedhu yeroo ibsuttis ani falmaa mirga namoomaati. Kanaaf waa'een isa kan lafa dhabee horii saamamee daran keessa kiyya na dhukkubsa. Kunis ilmaan Oromootiif qofa miti ilmaan namaa cufaatiif jedha. Aliin yeroo miseensa garee muuziqaa Kubur Zabanyaa turettis afaan Amaariffaatiin sirboota sirbinii qaba. Fakkeenyaaf kan akka አሁን እንደሰት በእረፍት ሰዓታችን ይንቆርቆር ሙዚቃ ይግባ በጀርባችን jedhu akka sirbee fi sirba kana keessattis kan inni በጀርባችን jecha በጆሮአችን jedhu jechuuf jedhee akka ta'es Aliin ni dubbata. Kana malees የከንፈር ተግባሩ ባለንበት ዓለም ለመሳም ነው እንጂ ለማማት አይደለም akkasumas እኔን እንደ አስቴር ፍቅር አይዘኝም jedhuu fi kanneen biroos hojjeteeti jira. Aliin hojiiwwan yeedaloo sirboota afaan Amaariffaa weellisaa Mahmud Ahmad Xilaahun Gassasee fi Isaatu Tasammaatiifis kan hojjete yoo ta'u Mahmud Ahmadiitiif ትዝ እያለኝ kan jedhu Xilaahun Gassaseef የኔ ነኝ እያልኩሽ አድርጌሽ የግሌ jedhan yeedaloo isaanii kan hojjete artistii calaqqee Oromootaa kan ta'e Alii Birraati. Kana malees Aliin sirba Yes It Is jedhu afaan Ingiliffaatiin akka sirba seenaan isaa ni ibsa. Waa'ee jaalalaa ilaalchisuudhaanis Aliin baay'ee nama jaalalaa akka ta'e ni dubbata. An uumama kamii waliin jiraachuun natti hin ulfaatu. An nama dhiifamaatiin ofiin jedha. Dhiifamatti daranii namana. An hangam beekutti dhala namaa jibbee hin beeku. Namnis na jibbee hin beeku jedha. Dandeettii Aliin waltajjii irratti mul'isuus dinqisiisaa akka turee fi haala uffannaa isaatiinis fannaan ture jedhu kanneen isa beekan. Aliin meeshaalee muuziqaa kanneen akka parkaashii yookaan tamburiin, gitaara, akkoordiyoon, meeshaa muuziqaa arabootaa kan ta'e uud yookaan tomtom jedhaman haalaan bareechee ni taphata. Walaloon sirboota Alii baay'ee miidhagoodha. Kan isaaf barreessaa tures
Kan isaaf barreessaa tures nama magaalaa Harar keessatti lukeen mootummaan ajjeefame sirboota afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaan Amaariffaa fi Arabiffaan kan barreessaa ture. Eegaluu muuziqaa ammayyaa afaan Oromootiif nama jalqabaa kan ta'e akkasumas gaazexeessaa sagantaa raadiyoo afaan Oromootiin magaalaa Harar irraa darbaa ture. Gaazexeessaa ta'uun kan hojjetee fi lukeen humnoota mootummaa sirna cunqursitootaatiin magaalaa Harar keessatti kan ajjeefame Abubakar Muusaati. Sirboota Alii Birraa seenaaf jaalala irratti kan xiyyeeffatanidha. Kana malees Alii Birraa waa'ee tokkummaas weelliseera. Alii Birraan sirba isaa maaltu addaan nu baase jedhuunis sirna baroota sana turaniin Oromoon adda bahee ture. Kanaaf Oromootaaf dhaamsa tokkummaan ittiin dhaame. Haa ta'u malee walaloon kun ergaan isaa ilmaan namaa lagaan naannoon bifaan adda adda ba'an cufaaf ergaa tokkummaa'u of keessatti qaba jedheera. Alii Birraa waa'ee walaloo ofii isaatiin barreesse ilaalchisuudhaanis walaloo ani barreesse keessaa 90% kan ta'an weellistoota biraatiif hin kenne. Walaloo ani barreesse keessaa naannoo 10% qofadha kanin ofii kootiif weellise jedha. Aliin yeroo magaalaa Finfinnee jiraachaa turetti sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii waliin wal baruu danda'eera. Ahmad Taqiis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara akka biteefis seenaan ni dubbata. Alii Birraa hojii kilabii halkaniis hojjechaa tureera. Hojiiwwan kilabii halkanii kanaanis hoteela Raas, hoteela Diyaafriik, kilabii Zaambeezii fi hoteela Raambee keessas hojii kilabii galgalaa turtii waggaa tokkootiif hojjeteera. Boodarras dandeettiif kennaa addaa Aliin qabu ilaaluudhaan baandii muuziqaa Waazemaa jedhamu isa qacare. Baandiin kun naannolee biyyittii akka Dirree Dhawaa, Dadarii fi bakkeewwan biroottis imaluun hojiiwwan muuziqaa hojjechaa ture. Sana booda Alii Birraa maallaqa yeroo sana harka isaa jiruun baandii dhaabbachuuf yaade. Kanarraas kan ka'e gara Dirree Dhawaatti imaluudhaan dargaggoota dandeettii muuziqaa qaban filuudhaan gara Finfinneetti dhufuun baandii Aduu Birraa jedhu bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha hoteela Zaambeezii jedhamutti hojii muuziqaa isaanii dhiyeessuu kan danda'an yoo ta'us baandiin Aduu Birraa hojiiwwan muuziqaa afaanota garaagaraan waan hojjechaa tureef namoota hedduu birattis dinqisiifannaa argachuu danda'eera. Namoonni baay'eenis gara isaan hojii isaanii itti dhiyeessanitti maluun isaan daawwatu ture. Kanumaan wal qabatees Alii Birraa manneetii kilabii halkanii fi hoteela baandii qaban biratti beekamtii guddaa argachuu danda'eera. Haa ta'u malee wal dhabdee miseensota baandii Aduu Birraa gidduutti uumameen Alii Birraa baandicha dhiisee ba'e. Aliin erga baandii Aduu Birraa waliin adda baheetii booda hoteela Diyaafriikitti imaluun hojii isaa dhiyeessuu eegale. Yeroo kanattis maamiltoonni hoteela Raas kan baandiin Ibex jedhamu hojii muuziqaa isaa keessatti dhiyeessu hundi hojii muuziqaa Aliin dhiyeessu daawwachuudhaaf gara hoteela Diyaafriikitti darban. Kanarraa kan ka'es miseensonni baandii Ibex waliin hojjetanis Alii Birraatiin wanta hoteela Diyaafriikitti argattuun olitti siif kaffalla jechuun gara hoteela Raasitti isa fudhatan. Yeroo kanattis maamiltoonni hoteela Diyaafriik gara hoteela Raasitti Alii faana darban. Alii Birraaf Mahmud Ahmadis hoteela Raasitti wal argan. Sanaan boodas hojii waloo isaanii Ammaa Leeleeleelee jedhu waliin hojjechuu danda'an. Waa'ee nama seenaa Oromoo keessatti bal'inaan weellisaa hangafaa fi milkaa'aa jedhamuun beekamu kana Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo ibsutti Aliin calaqqee bilisummaa, walqixxummaa fi hawwii tokkummaa biyyoolessaa keenyaati jechuun ibsa. Alii Birraa umurii hojii muuziqaa waggoota 50tiin sirboota qeenxee 260 ol ta'an hojjeteera. Kana malees ardiilee 6 keessa naanna'uun koonsartii muuziqaatiin hojii isaa jaallattootaaf leellistoota isaa biraan ga'uu danda'eera. Egaan Alii Birraa gumaacha guddaa saba isaatiif biyyaaf akkasumas addunyaaf hojii aartiin gumaacheen badhaasa 30 ol ta'an ilmaan Oromootii fi jaallattoota isaarraa badhaafamuus danda'eera. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1995 badhaasa The Toronto African Merit Award jedhamu fudhachuus danda'eera. Bara 2010tti Yuunivarsiitii Jimmaa irraa digiriin dooktireetii kabajaa kennameefii jira. Alii Birraa artistii ardiiwwan 6 keessa naanna'uudhaan koonsartii baay'ee biyyoota adda addaa keessatti geggeessuu kan danda'ee fi jaallatamummaa guddaas argachuu danda'edha. Alii Birraa gara Sudaan deemuudhaanis weellistoota biyyittii bebbeekamoo ta'an kan akka Mahammad Wardii waliin sirbeera. Wanta hundumaan olitti Alii Birraa yeroo Finfinnee jiraachaa turetti sabboonticha Oromoo Ahmad Taqii kan gitaara bitee isaaf kennee ture sun bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmad Taqiis baha Itoophiyaa keessatti loltoota mootummaatiin osoo loluu du'e. Aliinis baay'ee gaddee yaa hundee bareedaa yaa fiixee miidhagaa jedhee sirbe. Hundeen maqaa kan biraa Ahmad Taqii ture. Hagayya bara 2009tti Aliin dhukkuba marrimaanii akka yaalamaa jiru yoo dubbatamu garuu sirba itti fufuun kan hojjetu ta'u yoo dubbatu albamiin isaa yeroo sana dhiyoo baas kan dhumaa ta'uu hin hafu jedhame. Haa ta'u malee Aliin sanaan boodas artistoota dargaggoo kan akka Helan Baree, Abrahaamii fi kanneen biroo waliin hojii muuziqaa hojjeteera. Dandeettii kennaa uumamaa fi
beekumsa barateen gargaaramuun saba isaatiif waan hojjeteen yookaanis laalaa fi rakkina saba isaatii hiikuuf tattaafata godheen akkasumas wareegama baaseen seenaa saba isaa keessatti boqonnaa miidhagaa qaba. Qooda gumaacheenis yeroof naannoo mara keessatti seenaan isaa ni himama. Alii Birraa waan hunda biratti dinqifamaa ta'e hojjechuun hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fiduun akka urjii bakkalchaatti ifee mul'achuu danda'eera. Inni waan hojjeteen waan bu'uureen yookaan xurree baaseen hawaasa keessatti jijjiirama addaa fide. Kanaaf eenyummaan Alii Birraa bararraa baratti hanga'a. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti. Walumaa galatti kennaa uumamaa fi fedhii of keessa jiru waliin qindeessanii jabaatanii hojjetan bakka yaadan ga'uun ni danda'ama jedha. Egaan seenaa artistii gameessa kanarraa wanti nuti barannu yoo jiraate jabaatanii yoo hojjetan bakka yaadan ga'uun ni danda'ama. Seenaa Alii Birraarraa waa hedduu akkasiin barattan ni amanna. Waan nu hordoftaniif galatooma. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Adaana Tasfaayiiti. Hanga sagantaa biraan walitti deebinuutti nagaan nuuf tura. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.